السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغنا قاعد نفتن كقالي بريدو إلمان أرومو نورو إهاد دايسنين جدا غاري سغنتان كي نغويا حدا ونرالالو على يرو راكن غلغلا كان غويا حدا أكوما بيكتانيتي انترفي وري فانو رايو كان أمو وري باندا دا والغودان كيسايو جوار محمدي في قدون ولين قد إرّا وان قباب دوسي ولين لالا ilmaan Oromoodhaa akkuma beektanitti biyyattii tana waggaa torban kana haalli deemaa ture haala waliin beeknu nuti himnu tokkollee hin jiru jechuudha. Haa ta'u ammoo inni hedduu yaadachiisuu barbaannu maalidha? Haala jiru guyyaa guyyaa irraa walii gabaasuudhaan waan deemaa jiruu fi eenyutu fira Oromooti, eenyutu diina Oromooti, eenyutu mootummaadha jiru kana biyyattii jijjiirama fidde kana waliin tokkummaadhaan ijaaruuf jabeessuuf gara duratti akka deemtu cinaacha laafaa biyyattiin tun qabdu gara jabinnaatitti jabinna qabdu jabeessuudhaan ekonomii haa ta'u siyaasaadhaan haa ta'u dippiloomaasiidhaan haa ta'u biyyattii tana jijjiiruudhaaf eenyu tattaafachaa jira kan jedhu waggaa torban kana keessatti namoonni siyaasaan beekne illee hedduun keessan bartanii jirtan jechuudha. Namni addan bahanii fi yoo xiqqaate nama sooshaal miidiyaa kana hordofneef haala yeroodhaa kan guyyaa irraa deemaa jiru kan namoota hordofne qofatu hin beekne jedha malee kun ni hubata. Namni keenya kan siyaasaan beekne siyaasaa baree jira. Ka hubannoota hin qabne illee hubatee jira. Ka duraan hubannoota qabuuf siyaasaa beeku ammoo daran qaramee firaaf diina ofii adda baafate saba isaatiin uummata Oromootiin ga'uuf deemaa jira jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo yeroo baay'ee intarvii godhamu hedduu keessaa wannoota deddeemamu jedhamu keessaa warroota nuti Oromoodha. Oromoof qabsoofna jedhanii yeroo baay'ee lafa dhiitan fuunii gama keessaniin geenna jechuudha. Ilmaan Oromoodha. Yeroo kana jennu namoonni hedduun akka itti nu ilaalan jibbaa namaa hinaaffatti nu ilaaltu jiran. Namoonni gariin jawaadiin hinaaftaniiti yookaan ammoo jabaadhaa isin caalaa beekaadhaan hin jedhan. Garuu kanaaf miti dhugaan lafa jirtu Jawaar Mohaammed kalee qabsaa Oromooti, beekaa Oromooti, hayyuu Oromooti, Oromoof qabsaa inni jechaa bahe. Har'a ammoo bakka biraa jira jechuudha. Kalee osoo inni bakka biraa hin dhaqin yeroo innaan Oromoodha, Oromoof qabsaaya. Oromoof halisti inni jedhu sanu lakki. Namni kun dhugaasan Oromoof hin qabsoofne nama biraati. Jeedala gogaa hoolaa uffattee hoolaa keessa jirtu. Nama Oromoo fakkaatee Oromoo nyaatu isin jechaa baane jechuudha. Addallee dhugaan lafa jirtu tanuma. Kanaaf namtichatu farda dhahee osoo beeku si dhahee osoo beektu gulufii jedhe san jechuudha. Hedduun keessan wallaalaaf illee miti. Hedduun nama osuma beeku osuma argu nama kana eenyummaa isaa eenyu akka inni ta'e kalee eessa ture. Adda eessa jira amma immoo garam deemaa jiru kan jedhu osuma arganu addalli namoonni gartee isarra lolanii jiran jechuudha. Haa ta'u nuti warroonni qabsoo uummata Oromoo kana keessatti rakkoolee hedduu wannoota hedduu dalagamaa ture wannoota hedduu ta'aa ture wannoota hedduu gartee qabsoo Oromoo kana keessatti dalagamaa ture kanarratti hubannoota qabnu waan hedduu isin kaleessina yeroo irratti jechuudha. Wanni nu jechaa baane dubbachaa baane sun ammoo qabsoo Oromoo kana keessatti gahee guddaa gartee qabnuun namoonni qaban namoonni hubannoota qaban namoonni saba kanaaf quuqama qaban namoonni biyya tanaaf gartee quuqama qaban namni ilmaan ofiitiif yaadan egereen biyyattii tanaa akka kaleessa nu keessa turre abboonni keenya akaakayyoonni keenya keessa turte san osoo hin taane jijjiiramni dhufe kun yeroo nadhatu waan senchari jaarraa 21ffaa keessa jiru kanatti waliin utaaluu qabna tankaarfachuu qabna jennu guyyaarra waan jiruuf inni isin hin geenna jechuudha. Kana keessaa waan gabaabduu takka inshaallah rabbi biraa taate isiniin gaa jechuu isin illeen qabsoon Oromoodha yeroo gartee nu amma jiru kanatti haala amma deemaa jiru kana keessatti sadarkaa kaleessan osoo hin taane achi bira utaaltee sadarkaa biyya Itoophiyaatii miti Afrikaa bira dabartee addunyaa wajjin gartee tankaarfachaa jirtu biyyattiin teenya kana keessatti namoonni gufuu waan kanatti ta'uuf saa 24 addas wixxifachaa jiran ni jiran jechuu isii tanaaf ilmaan Oromoodhaan of folchaa. Karaa Feesbuukiitiin godinara waan kaameef karaa kanaan dhufe isa kana ammoo gartanii karaa kanaan fudhee Feesbuuk irratti poost isinii gochuudhaaf karaa kana dhufee na folchaa. Kanaaf qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa intarvii guyyaa hadhaadhaa gadduu fi Jawaar waliin godhan keessatti waan gabaabduu takka garaana nyaatte gurraan isin gahuuf isinillee akka isin gartanii akka saba Oromootti akka ilmaan Oromootti akka uummata Itoophiyaatti akka biyya takka uummata waliin qabnu takka lammii tokkootii fi uummata biyya takkaatitti wanni isin jechuu barbaadu maalidha wannoota garaana nyaatte tokkotu jira. Namoonni Jawaar irra loltan keessaayyuu kana irratti gaafilee isin gartee namoonni hedduun kaastan
deebii isinii taatee fudhu yoo ammoo gartee anis dogongore irraa na sirreessitan. Obbo Jawaar Mahaammad ani Oromoof qabsaa'aan jechaa ture warra Oromoo waggaa 150 dabran waggaa 160 70 dabran kana walmarroo nutti hadanii warra rakkoo nurraan gahaa turan wajjin fira ta'anii warra Oromoo balleessina jedhan wajjin sooshaal miidiyaa irra dhiyaatanii warra Oromoon haqa biyya kanarraan qabdu biyya kana bulchuun qabdu jedhu wajjin karaa saba kana xiqqeessanii salphisanii yeroo dhiyaatanii akka uummata Oromootti akka saba Oromootti sirrii miti kan jettan isinirraa barbaadaa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa hadhaadhaa fakkeenyaaf guyyaa hadhaa gadduu wajjin sooshaal miidiyaa irra dhiyaatee waa'ee muummicha ministeeraa kan eegalame arrabaan akkuma kaleessaa sanitti xiqqeessuu arrabsuu eenyu wajjin warra addas bakkaleessa isin deebifna isin koloneeffannaa isin biyya bulchuun isinirraa malu isin ummata biyya kanarraa mirga qabu faa qabu miti lafa teennallee nullee maqaa keennallee afaan keennallee aadaa teennallee amantii teennallee warra waakkatu yookaan ammoo ignoor godhu warra kana wajjin sooshaal miidiyaa irra dhiyaatanii arrabni akkuma kaleessaa sanitti itti fufe waan qabaatu akka isiniitu kana folchaa. Muummichi ministeeraa yeroo eegalamu durriyyee wallaalaa isa kanatu dhiyaata. Mee waan isin gaafadhu Jawaarillee gadduu fa'an gaafadhu faannoo fa'an gaafadhu shaabiyaa fa'an gaafadhu isiniif Jawaar gaafadha deeggartoota Jawaarii. Namni siyaasaa dalagu hayyuun beekaan nama arrabsuudhaan rakkoo jiru furammoo furmaata rakkoo ta'uudhaan rakkoo san fura. Yoo kan nama arrabsuudhaan rakkoo furan taate nama arrabsuun furmaataa miti. Namoonni sooshaal miidiyaa kana gubbaa jiran namoonni itti gaafatamaa waa harkaa hin qabne aktiivistoonni artistoonni hawaasni xiqqaan guddaan waan fedhe waliin jedhe itti gaafatama tokko hin qabu itti gaafatama fudhachuuf illee deemaan jiranii yoo dubbatanis isaan dubbachuu malanii ni fakkaata. Maaliif walitti dhufanii karaa waliif fidee waan fakkaate dubbachuudhaan walitti dhufanii itti gaafatama waliin qabanii akka sammuun isaanii yoo itti gaafatama waan dubbadhu kanaafi akka ilma namatti itti gaafatama safuu qaba amantii qaba aadaa qaba waan hawaasa waan uummataa dubbadhaa jira jedhee nama yaaduu taate malee kun waan barbaade dubbatee waan barbaade dalagee deemaa jiru. Garuu namoonni ammoo rakkoo furraa boru biyya kana gara jijjiiramaatitti finnee jijjiirra jedhanii deeman yeroo isaan furmaata osoo hin taane rakkoo uuman kabajaan osoo hin taane wal xiqqeessuudhaan arraba hamuu wallaalaa jazbaa hattuu dhamaa'aa yeroo jedhanii dhihaatanii nama arrabsan san osoo hin taane namni nama arrabsu sun nama sadarkaa itti gaafatama biyya uummata miiliyoona tokkoof 30 ol itti gaafatamu yeroo nam tokko dhufee itti gaafatamta akka hin qabne sooshaal miidiyaa gubbaa dhufee arrabsu akkasiniin jedhe warra san keessarra madaba malee nama itti gaafatama fudhachuu deemu yookaan furmaata sabaa fiduuf deemu biyyaa fiduuf deemu namoota dogongoran qajeelchuu deemu warroota waa hubachuu barbaadan hubacheessuu deemu osoo hin taane innuu nama dogongorsuu deemu nama isa qajeelchu nama isatti waa himu nama isa barsiisuu barbaadaa jechuudha. Nama arrabsuun maalirraa dhufa? Wallaalinna. Nama arrabsuun maalirraa dhufa? Itti gaafatama fudhachuu dhabuurraa dhufa. Nama arrabsuun maalirraa dhufa? Waa godhuu dadhabu. Waan godhuu dadhaban san hodhuu dadhabu dhorkachiisuu dadhabaa jedhe jibichi jedhan san. Ammallee harreen waan jettee lafaan irraa du'e sardoon hin marginii sanii malee furmaata fiduu fi uummata sawwaa barsiisuu fi uummata dura deemanii uummata masakuuf uummata karaa qajeelchuuf uummata rakkoo keessaa baasuuf miti jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waan inni jedhu jechoota
jedhe kalaama jedhe waan afaan isaa irraa bahe waan afaan isaa irraa bahe san waan dhugaa waan uummanni waa irraa fudhatu waan furmaata fiddu yoo ta'e dabalataa deemaa guddachaa deemaa dhageettii horachaa deemaa nama barsiisaa deemaa rakkoo hiikaa deemaa furmaata rakkoo ta'uu deemaa jechuudha. Garuu yoo yeroo cufa nama arrabsuu waan kalee jedhee adda dhiisuu waan godhuu hin dandeenye dubbachuu wanni inni godhe sun dubbatellee hundisiitu ta'ul hiiktu wal faallisitu yoo taate akkuma duraan isiniin jedhe san maal namni kun nama hinaaffaadhaaf deemu nama karaa deemuu hin beekne nama waan godhuu hin beekne nama waliin waa godhuu hin beekne nama ergaa namaatiin deemu akkas godhi jechuun deemu dantaa wayiitiif deemu nama akkastu waan kan dalagachuu. Kanaaf intarviyaadhaa Gadduu fi Jawaar waliin godhan irratti waa'ee raayyaa ittisa biyyaa kaasee Jawaar Mohaammed waraanni miiliyoona 2 yoo qabaatan bu'aa takka illee hin qabu jedhe. Fakkeenyaaf waraana biyyattii keessa amma jiru raayyaa ittisa biyyaa poolisa sukuriitii abbaan fedhe bitatee olii gad oofuu jedhe jechuudha. Garaan isin nyaatu waraana Itoophiyaa nama bitatee dhuunfaadhaan paarsanaalii itti fayyadamaa jira. Mee namni waan kana beektan dhageettan jirtanii namoonni dhageenye hin jiru jechuudha. Kabiraatti mootummaan hadha jiru kuni durriyeedhaa jedhe intarviyaadhaa irratti Gadduu wajjin dhiyaatan irratti mootummaan hadha jiru kuni durriyeedhaa jedhe. Ilmaan Mallasii jedha. Yoo namni ilma Mallasii jedhee waamamu taate Jawaar Mohaammed ilma Mallasii ta'ee waamamu. Maaliif? Namni iskoolarshipii illee argatu isaa namni Mallasiin galgala garan faarsullee isaa jechuudha. Ilmaan Oromoo biyya bulchaa jiran hoogganoonni adda taayitaa gubbaa jiran Mallasiin isaanii faarsanii takka hin dhageenye. Namni sirna kaleessaallee Mallasillee faarsu addallee sirna kaleessaatti gale guyyaaniif nafxanyoota jala badu Jawaar Mohaammed jechuudha. Yoo durriyyee illee taate yoo namni namaan durriyyee ka jedhu taate durriyyee jechuun hiikkaan nama waan namni hin dalagne nyaatu namni dalage nyaatu fi hin dalagne nama bakka isa waamin dhaqu nama arrabsu durriyyee namni tokko jedhaniin nama arrabsu nama hojii namaa keesseenii cambu nama waan kalee jedhe adda waakkatu hiiku nama irbuu diigu kakatee waan kakate diigu nama kalee isa arrabsu wajjin deebi'ee nyaatu diina isaa wajjin nama isa xiqqeessu gosa isaa amantii isaa saba isaa nama xiqqeessu wajjin nama deebi'ee fira kiyya jaalallee kiyya aanaa kiyya nama jedhu durriye malee namni waan dalagu beeku namni waa dalagu namni ummataa dalagu namni waan jedhu hojiitti hiiku durriye miti eessattillee hojii gurdoo biyya bulchuu miti yoo daaraa karaa gubbaa haxaaye hayyuu beekaan isa caalu jiru durriye hojii irra jira dalagaa jira ofiillee biyyaallee bu'aa buusaa jira. Yoo nama qeeqellee yoo nama waa jedhallee irraa tufti maaliif dalagaa jira waa harkaa qaba durriyyeen jedhama. Durriyyeen tawaan takka harkaa hin qabne dhiiga namaatiin jiraattu nama walitti ooftu achi barbaarii ta waliin dhooftee bultu jechuudha. Ta hojiin isiidhaa hojii durriyyeedhaa.